ati Oromoo biratti nama baay'ee qaaliidha nama. Dhugaa rabbii tokkummaan keenya yoo haala kanaan itti fufeedha halkan tokko gabroomneen bulu wanta jedhamu natti dhagahame dhugaa. Rabbiin oliinsi haa deemu. Shubbitii Oromoo, tokkittii Oromoo, gootittii Oromoo. Ani waan haasaa wallaalee gammachuu keessa jiran sagaleen kiyya ni jiraame. Namni Oromoof waan gaarii dalagee hundattuu kabajaa qaba. Akka waan bilisoomneetti baay'ee gammanne. በጣም እኔ አንቺን አለማድነቅ ማለት ከበረኝ። ምቀኛ ካልሆንኩ በስተቀር Hinaafaan dhukkuba gaafii hin qabne itti Oromoon hoggaa makmaaktu gartee. Hinaafaan dhukkuba gaafii hin qabne itti Oromoon hoggaa makmaaktu. Hai mucaa tanaan maal naaf ta'a jettaniin isin. Ijoolleen takka ni maraatanii ijoolleen hai maalirraa mucaa irratti viidiyoo dalaydan. Yaa hodii isaa Oromoo akkatti walitti naaf hin ayaabu. Hai nama isin keessaa bahee bakka beekamtii rabbiin kannee fi akkasitti bakka akka ajaa'ibatti addunyaan guutuun teessee daawwataa turte obboleettii teessan intala Oromoodhaa isin gammachiisuu qabdi. Isin akka ajaa'ibatti wanni godhuu qabdi malee maaliif irratti naaftan? Irratti naaftanii maaliif viidiyootti dalaydan? Way! Yaa boonuma sollooytu dhammoo warri akkas akkasii ture eessaa beeboo bineensi maak irratti viidiyoo dalagu solloqaan kun? Ilmaan namaati moo ilmaan hamtuutaati? Kanaaf gaafiin haa ta'u jiraawan. Hai! Intalti teessan aadaa teessan nama 65 akka addunyaatti guutuun teenyee ilaalle Oromoo qofaa miti namni 65 kan ishii daawwataa ture. Nama 100,000 sheer godhe. Nama miliyoona 76 fi wahiitu tabtab godhe. Warri TikTokoo afaan qabatee maali wanni akkanaa eessaa bahe uummanni dillee kun eessaa bahee waan takkaan arginu jedhaniiti sadarkaa tokkoffarra godhan reenkii tokkoffarra godhan jechuu reenkii saasanii tokkoffarra godhan maakii warri TikTokoo isin eessaa baatanii mucaa sanatti naaftan. Aboo rabbii jaa hin dabbara. Hai wallaahi warri mucaa sana irratti viidiyoo dalaydan ni dabbara. Qaanfadhaa ofitti qaanfadhaa yoo Oromoo taatan. Hai warri Habashaatu bar adannaqeeti nama 65,000tu taa'ee daawwate takkaa nama Itoophiyaadhaa ministeera Itoophiyaa kagabbee laayivii irratti viidiyoon isaa dila kana laayivii irratti ilaalamte argitanii dhugaa walitti haa dubbannu mee dhugumatti mootummaa kamtu guyyaa tokkollee nama 65,000 daawwatame jedhanii intalti tun Itoophiyaa ta'uu isheetti akka malee boonnaa obboleettii teenya waan feetanii illee jedhanii warri silaa ishii xiraata godhatuu qabu warri silaa ishitti aaruu qabu ka ishiin halkanii guyyaa duraan sababa qabsoo Oromoo tanaaf jecha duulli meeqa ishirra gaggeeffamaa bahee ishilleen gartee dhahaa turte jira jechuudha. Warrummaan sunuu adannaqee takka ajaa'ibatti waan fedhillee haa taatu intala teenya jedhanii adannaqaa jiran. Isin maal abbaa keessaniitu isin naafsisa? Eessaa beeboo bineensi kanaa bineensi namatti naafu? Rabbii keessanii jaa bineensi namatti naafu kun eessaa gayyaa'e? Ilmaan namaati moo isin ilmaan bineensaati rabbii jaati? Hai mucaa tanatti hin haafina. Sagaleen kiyya hin dhaga'amu. Dhaga'ama. Imaan. Baga gammaddee siin jedha obboleettii tiyya qaalii mirqaan eedaa gammaa nurraan galle. Amma garuu du'aa isii godhuu dhufe aamiin jedhe onnee qulqulluun. Ayyaa atiya. Ayyee. Rabbiin oliinsi haa deemu. Nama rabbiin jaalate namni illee jaalata. Amiin. Umrii teessi haa dheeressu riskii bal'oo. Umrii tee umrii har'aa geessaa riskii tee riskii halaalaa rabbiin tas ilaalte nama bayii aduu laalte haa taasisu. Kallacha kee kallacha hoolaa rabbiin siif haa kennu. Nagaan bulii halkan gaarii baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja amaanaan uummanni Oromoo si kennu. Amaanaa haa caaluti amaanaa qeerroof qarree dhumaa jiraniiti. Akkanumatti itti nuufufi siin jedha qaalitti. Galatoomii Imaanii. Thank you so much. Galatoo galatoomii. Maayikiyyee qashtii teenya baga gammadde maayikitiyyaa Oromootiyya wallaahi maal jee akka isin galateeffadhu beeku warra jala jirtan hundumti keessanuu wallaahi dhugaa baay'ee takka galatooma Oromoon dhugaa rabbii tokkummaan keenya yoo haala kanaan itti fufeedha halkan tokko gabroomneen bulu wanta jedhamu natti dhagahame dhugaa rabbii wallaahi maal jee akka isin galateeffadhu beeku guddaa takka galatooma maayikii teenya hedduu si jaalannaa duruma si jaalannaa ammallee haga fuulduratti si jaalannaa jajjabaadhu sanyii tiyyaati maqaan keetu tokkummaadha. Dhugaa rabbii sitti xiqqaata jee yaadani maayiki wallaahi kun kana caalaa gana Oromoo si cinaa dhaabbattee hanga jiruu teeti
ati nama Oromoodhaaf daa'imummaarraa kaasee ilaa sooshaal miidiyaa kanarratti Oromoodhaaf jee iyyaa ture wallahi kun sitti xiqqaate jee yaada. Akkasii Oromooti ija baga gammaddanii hundumti keessan warri mana kana keessa jirtan warri ajjala jirtan gammachuu gaafaratti gorru wallaalee darraayi baga gammaddan hundintinuu. Baga walumaanuu gammanne. Obboleettiin teessan aadaadhaan faayamte aadaa Oromoo achi gubbatti garsiifte uffanni ishiin uffattee dhufte sun gama tokkoon obboleeyyan kiyya geema qofa taphachuudhaaf miti gama tokkoon walirra wallaggaati fi Oromoo bakka adda addaatti dhumaa jirtu kanaaf sagalee tahuu kiyya isiniif gadduu kiyya agarsiisa jechuudhaan uffata gama tokkoon gurraacha aadaa mana Gaaddisee Shamsuddiinitti artisti Gaaddisee Shamsuddiin haala seen hojjettee fi mucaa tana fidde jechuudha. Isin warri hinaafu kun rabbuma keessanii jaa maal taatan Oromoo? Gootota kan kennamni kumni 65 halkan san guutuu si daawwataa bule. Jowaar Maammas si daawwataa bule. Jaalmarroodha si daawwataa bule uummanni kumni 65 sun maakii qofaa miti. Gootota kan kee kagartee si jecha gabbahee si jecha sin bilisoomsaaf wareegame. Gootota kan kee kasiif jecha bilisummaadhaan si fide jechuudhaaf wareegame addunyaan kumni 65 daawwataa turte. Baagiraawundi ishii namni agartan hiikaadha qaba. Ijoolleen achitti ishii dabaaluudhaaf dhufte akka jirtutti uffata aadaa Oromoodhaa uffatte. Uffata aadaa Oromooti argan warri addunyaadhaa viidiyoo san Oromoo qofaa miti yoo xiqqaate Oromoon yoo hagam guddate nama 40 irra dabran 20 ol warra addunyaa bakka biraati TikTok jala geesse. So aadaan tante haala seen uummata duras sii mul'atu sirbi kan kee hoggaa itti banamee achi keessatti dubbatamu. Afaan Oromoodhaa hoggaa achi keessatti sii dubbatamu. Oromoon maal akka ta'e Oromoo jechuun saba akkanaati. Saba gartee walirraan hafne je'eeti diinilleen si hubate jechuudha. Ati maaltu itti hinaafsa eessaa baate booti bineensa moo nama? Ani waan haasaa wallaalee gammachuu keessa jiran sagaleen kiyya ni jiraame. Ana akka kiyyaa wallaahi seenaa guddaa takka galmeessitee akka Oromootti illee seenaa guddaa takka galmeessitee iddoo galatoomii wallaahi illee carraa kana naa hamma ho'eetiif baay'ee miira akka malee nu dhagaame. Injifatuu saniif wallaahi injifannoo kan keessaniif wallaahi akka malee gammanne. Baga rabbiin mataa wal nu qabachiisee ammallee nuuf jiraaddu qacti teenya. Sanyii mootii akkanumaa wallaahi rabbi itti bira haa jiraatu ammallee yoomillee ni moonaati. Rabbi gammachuu yoo ta'e bilisummaa rabbi si haa agarsiisu bilisummaa dhumiin qabne rabbi si haa argachiisu. Akkasii siin jaashu guutii keenya qacti mangistii wallaahi. Miira ajaa'ibaa keessan galee wallaahi. Miira ajaa'ibaa keessan galee naa gammachuu keessa. Baga walumaanuu gammanne wallaahi. Baga gammadne miira keessa galee taaftaaf illee godhuu dadhabne baga gammadde. Okay, congratulations baga gammadde siin jechuun barbaada. Kalee akka tasaa ta'ee carraa hin arganne jechuudha. Baga gammadde gammachuun kee gammachuu keenya gammachuu Oromoo hundaati jechuudha. Dhugaa dubbachuuf naman baay'ee yookiin immoo akka dubartii Oromoo takkatti dinqisiifadhu yookiin appreciate godhu keessaa isii takka. Sitti xiqqaata jeeti yaada irra deebi'uudhaan baga gammaddee ammallee kana ol akka hojjettu abdii sirraa qaba jechuudha. Ati Oromoo biratti nama baay'ee qaaliidha nama baay'ee gammaddee baay'ee si gammanneerra Oromoo hunduu galatooma. Dhugaa si taphatte caalaan onneen dhukkubaa ture amma alhamdulillah baga gammaddee Habiibti tiyyaa bareedduu koo baga gammaddee kongraansii jenneerra. Thank you. Jabaadhu ammallee jabaadhu. Haaluma kana itti fuufii akkamatti hoo itti fuufte immoo kana daran akkanumas waliin kun ammayyuu argitee jirta namni Oromoof waan gaarii dalagee bakka hundattuu kabajaa qaba kabajamee umrii kanaan wallaahi akkanatti hojjechuu keetiif galatoomii rabbiin achiillee si haa baasu jiruu baqaasan keessa akkasumas Dr. Aslii faallee hundi isaanii dhugaa tokkummaa keessa ijoollee kaayiroo baay'ee nama hawwisiisaa akka isaan itti wal jajjabeessan baay'ee namatti tola galatooma hundi keessanuu. Shugguxii Oromoo tokkittii Oromoo gootittii Oromoo baga gammaddee baga gammannee injifannoon kun injifannoo kee qofa miti injifannoo ummata Oromoo miliyoona 60 wallaahi laazim gammachuu hamma malee waan baay'ee akka waan bilisoomneetti baay'ee gammannee. Waan hammana jedhamu miti wanti nutti dhagahame geemii qofa miti geemiin ijoollee hundumatu taphataa oola inni kun adda inni kun geemii qofa miti kan nu moone alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galanni haa gahu ati immoo jabaadhu rabbi si haa gargaaru rabbi si haa guddisu tokkummaa keenya tokkummaa Oromoo rabbi nuuf haa eegu ummata Oromoo
miidhamaaru kana rabbiin miidhaa keessaa nu haa baasu. Baay'ee gammanne akkanatti jennee ibsachuu hin dandeenyu. Garuu hojiidhaanis inshaallah gara fuuldureetti diina keenya inaaftuu keenya cabsaa inshaallah gara fuuldureetti deemna. Rabbi si haa eegu. Qeerroof qarree ijoollee Kaayiroo jirtanu Mubaarak Dooktor Aslii rabbiin galata keessan rabbi isinii haa deebisu. Ulfaadhaa jiraadhaa uummata Oromoo baga wajjin gammanneen isiniin jedha. Kanuma duwwaa jechuun barbaada ulfaadha. Galatooma wallahi galatooma hundi keessanitti. Okay, akkuma wal duraa fi wal duuba jirtanitti. Akkam jirta? Akkam nagaa? ኧረ ከምር አንቺ ሽጉጥ ነሽ ከምር። እኔ ያው ኦሮምኛ ምናምን ስለማልችል ነውና ነው። እና የትናንትናውን ጌም በጣም እየተከታተልኩ ነበርና በጣም እኔ አንቺን አለማድነቅ ማለት ከበደኝ ምቀኛ ካልሆንኩ በስተቀር እና በጣም ተመችቶኝ ነበር እና ያው አድናቂሽ ነኝ። ፎሎ ባክ ብታደርጊ በተለይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እሺ ያረጋለሁ። ቴንኪው አመሰግናለሁ በጣም ቴንኪው። Gama biraatiin tokkummaan Oromoodhaa diigamtee warri jechaa ture tokkummaa Oromoo qabaachuudha agarsiise geemni maakidha. Akka addunyaatti gartee afaan nama qabachiise. Mo'achuu ishiitii miti. Giiftii xiqqishoo namni irraa kanneefsaniifi miti. Waan guddaa takkaa dalagame. Kana itti boonuu qabdan malee maaliif itti hinaafta mucaan maal isin goote? Eessaa beeboo bineensi qalbii namatti hinaafu kun? Dhiisaa mucaa isaa irratti hin dalaginaadha. Dhiisaa. Siyaasadhaan wal dhabuun akkuma jiru ta'ee siyaasaan siyaasadha. Abiyyi Ahmad Zalaalama achi gubbaan jiraatu warri Abiyyi Eecha irratti duultanis warri gartee dhimma biraatiif irratti duultanis dhiisaa obboleettii teessan itti boonaa malee ittiin hin naafina wal cabsuudhaaf akkatti wal gatarkisuudhaaf hin deemina wal gabbuusuudhaaf hiidhattee baate mucaan tun odoo namni meeqa caccabsuudhaaf irratti waa meeqa shira meeqa irratti hatu osoo namni meeqa itti hinaafee ishii daakuudhaaf ishii gabbuusuudhaaf ishii achirraa haga ilaa lubbuu ishiitillee baasuudhaaf irratti hojjetaa ture dhiibbatteetuma xiqqishoon tun akkana jettee nama gidduu hulluuyyatuma baate itti gammaduu danda'uudha qabda obboleettan teeti. Keessa fuudhalaan faan qaanfadhaafitti shamarran Oromoodhaa qaanfadhaa shamarran gartee miciyyoo tanarratti hinaaftanii waan hin taane dubbataa jirtan itti beekamtii ishii arrabsanii beekamtiin argattan waan nuti jirru. Dhugaa isinitti himna nuti. Ishee arrabsanii takka ishii xiqqeessanii beekamtii inuman argattan kana quba qabaadha. Akka ija teenyatti ilaaluu danda'uudha qabna obboleettii ta'e. Jabeessuu danda'uudha qabna. Bira dhaabbachuu danda'uudha qabna. Waan feeneen. Fedhan humnaanis qabeenyaanis waan feene beekumsaanis dandeettii qabnuunis jechuudha. Bira dhaabbachuu danda'uu qabna malee obboleettii teenyatti hinaafnee gabbuusuudhaaf cabsuudhaaf irratti hojjechuun diinummaadha agarsiisa obboleeyyan kiyyaa kanuma isiniin jaa hedduu galatoomaa.